daawwattoota live show nagaa keenya kabajaa isiniif dhiyeessaa. Har'a mata duree umurii namaa jedhu irratti sagantaa waan qabnuuf nu waliin turaan afeerraa keenyadha. Kanaaf har'a yeroo muraasa walii wajjin fudhannaa umurii namaa walii wajjin ilaalla. Egaa waa'ee umurii namaa gaafa kaasnu dursa kan kaasuu qabnu macaafa qulqulluu yookaan dubbii Waaqayyooti. Macaafni qulqulluun waa'ee umurii namaa waan baay'ee nu barsiisa. Umuriin namaa umurii dheeraa akka ture, umuriin dheeraan ture immoo sababii garaagaraatiif gadi hir'ataa akka dhufe macaafni qulqulluun nu barsiisa. Har'a garuu macaafa faarfannaa boqonnaa 90 lakkoofsa 10 irra kan jiru umuriin namaa meeqa akka ta'e namni Waaqayyoo kadhannaa isaa keessatti konsensasii yookaan yaadrimee inni kaa'ee haa ilaallu. Macaafni faarfannaa boqonnaa 90 lakkoofsi 10 kadhannaa Museeti. Innis maal jedhee kaa'aa waggaan namaa 70 yoo baay'ate 80 wanti isa keessa jiru innumtiyyuu gidiraa fi dhiphinaa jedha. Kanaaf waggaan namaa 70 yoo baay'ate 80 jedhee bara sana keessatti kadhannaa isaa keessatti Museen kan kaa'e har'a namni umurii meeqa jiraachuu danda'a kan jedhu walii wajjin haa ilaallu. Dhaabbatni fayyaa addunyaa World Health Organization kan jennu bara 2014 riisarchii inni hojjetee kaa'ee walii wajjin haa ilaallu. Tokkoffaa irratti yookaan umurii dheeraa jiraachuudhaan biyyi beekamtu biyya Jaapaanidha. Biyyi Jaapaan biyyoota jiran hundumaarra umurii dheeraa jiraachuudhaan beekamti. Umurii namni jiraatu dhiirri average waggaa 80 qabxii 5 jiraata. Dubartoonni waggaa 86 qabxii 8 jiraatu. Kana jechuun macaafni qulqulluun sila kan nutti himee jira. Namni umuriin isaa 70 yoo baay'ate immoo 80 jedhee kaa'eera. Kanaaf umurii dheeraadhaan biyyi jiraachuudhaan beekamtu biyyi Jaappaan averageidhaan waggaa 80 akka isheen jiraattu ilaallaa jechuudha. Biyyoota guddatan lamaan tokko haa ilaallu. Fakkeenyaaf USA yookaan United States of Americaanii 31ffaa irratti argamti. Kana gaafa jennu dhiirri waggaa 76 qabxii 9 jiraata, dhalaan waggaa 81 qabxii 6 akka jiraatu dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO yookaan World Health Organization kan jennu bara 2014 research hojjeteen as nu baasee jira jechuudha. Kan biraa kan nun ilaallu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaan arfaffaa irratti argamti. Dhiirri waggaa 80 qabxii 9 jiraata, dhalaan waggaa 84 qabxii 8 jiraatu jechuudha. Kunis sila kan ilaalle kan macaafa qulqulluun nutti himerraa baay'ee fagoo akka hin taane ni ilaalla. Gara biyya keenya Itoophiyaatti adeemnu. Biyyi keenya Itoophiyaan sadarkaa 64ffaa irratti argamti addunyaa kanarraa umurii dheeraan jiraachuudhaaf. Kanas gaafa jennu dhiirri averageidhaan waggaa 62 qabxii 8 jiraata, dhalaan waggaa 66 qabxii 8 jiraata. Kunis bara dhiyootti kan hojjetameen umurii namaa akka dheerachaa deeme biyya keenya keessatti ni argisiisa. Waggaa 45 akka ture beekna. Amma waggaa 62 qabxii 8 kan dhiiraadha, waggaa 66 qabxii 8 kan dhalaadha. Kanatti fuudhaan sababa du'a namaa jedhamee biyyoota guddatan keessatti kan kaa'amanii sababaaleen arfan shanan tokko walii wajjin ilaalla. Sababaaleen du'a namaa jedhamanii biyyoota guddatan keessatti kaa'amanii inni jalqabaa dhukkuba onnee fi hidda dhiigaa onnee waliin wal qabatedha. Innis coronary heart disease kan jennuun jechuudha. Persentii baay'ee isaa kan qabatu dhukkuba onnee wajjin kan wal qabate. Biyyoota guddatan gaafa jennu kan akka USA, Austraaliyaa, biyyoota Awurooppaa keessatti argaman baay'ee isaanii jechuudha. Lammaffaa kan qabatee jiru kaansarii gosa garaagaraa, kaansarii sombaa, kaansarii harmaa, kaansarii piroostatii fi kaansarii gosoota adda addaa kan sammuulee dabalatee jechuudha.
Sadaffaa irratti kan argamu stroke yookaan sammuu keessatti dhiigni dhiiguu yookaan immoo nerviin sammuu keessa jiran sababii dhukkuboota garaagaraatiif hojii isaanii dadhabuu kan ka'e dhukkuboonni akkas akkasii kuni biyyoota guddatan keessatti du'a namaatiif sababa ta'u jechuudha. Kan biraan biyyoota guddatan keessatti sababaan du'aa jedhamee kaa'amu of ajjeesuu, wal ajjeesuu fi balaa garaagaraa akka ta'e saayinsiin kun ni argisiisa. Kan biraan inni shanaffaan road traffic accident yookaan immoo balaa konkolaataa yookaan balaa tiraafikaa irraan kan ka'e namoonni akka du'anii ni argisiisa. Kun warra gurguddaa jedhamanii beekamanidha. Gara biyya keenyaatti deebinu. Namoonni du'uudhaaf yookaan Itoophiyaatti umuriin dheeraan akka hin jiraatamneef sababaa kan ta'an akka dhaabbanni fayyaa addunyaa yookaan WHO'n bara 2014 kaa'etti dhukkubootni kaa'amanii jiran akka armaan gadiitti ilaallaa jechuudha. Dhukkubootni kaa'amanii jiran inni jalqabaa nimooniyaa yookaan afaan Oromootiin daranyoo sombaa yookaan michii sombaas ishee tokko yeroo nuun jennu jira. Daranyoon sombaadhaa tokkoffaa irratti kaa'ama nimooniyaa kan jennu kuni. Kan nama dhibu daranyoon sombaa biyyoota sab-saharaan kaantrii jennu mudhii saharaan gadi jiranii waggaatti nama miliyoonii 4 galaafata yookaan ajjeesa. Itoophiyaatti du'a jiran waliigala keessaa parsantii 17.2 lakkaa'a. Daranyoon sombaa. Kana jechuun waggaatti nama 100,000f nama 3,000 ajjeesaa jechuudha. Hammam guddaa akka inni ta'e ilaaluu dandeessu. Egaa daranyoon sombaa maali? Daranyoon sombaa inflammation yookaan infectionii sombaa akka ta'e in argisiisa. Infekshinii sombaa gaafa jennu gadi bu'ee karaa oksijiinii fi dhiigni itti wal quunnamullee gadi bu'ee isaaniin miidhaa akka inni irratti geessisu dhukkuba jirudha. Dhukkubooleen kun mallattoolee adda addaa argisiisu. Mallattooleen isaan argisiisan mallattoon inni argisiisu keessaa inni tokko qufaadha. Qufaa gogaa yookaan akkee qabu. Umuriin isaa 7 fi isaa ol kan ta'e ishee tokko isaa gadis ta'uu danda'a. Garuu nimooniyaa yookaan daranyoon sombaa qufaadha jalqaba. Lammaffaa dhagna gubaa fever kan jennu dhagna gubaa ta'uu danda'a. Kan biraa hafuura baafachuu irratti rakkinni adda addaa argisiisuu danda'a. Kanaaf mallattooleen isaa kana fakkaatu jechuudha. Qufaa gogaa fi akkee qabu ta'uu danda'a. Wal'aansa dhagna gubaa jiraachuu danda'a. Dhagna gubaa ol ka'aa ta'ee baay'ee ol ka'aa ta'ee jiraachuu danda'a. Hafuura baafachuuf rakkachuu yookaan hafuura baafachuu dadhabuu kan jennu isaaniin qabachuu danda'a jechuudha. Dhibeen kun tureennaan mallattooleen isaan argisiisan mallattoolee garaagaraa gaggadhee ta'an jiraachuu danda'u. Hafuura baafachuu dadhabuu, dhagni namaa of dadhabuu hamma du'aatti geessisuu danda'a jechuudha. Hakiimni tokko dhukkuba kana gaafa argu mallattoolee isaa fi X-ray yookaan immoo raajii kaasuudhaan laaboraatoorii garaagaraatiin dhukkuba kana adda baafachuu danda'a. Dhukkuba kana ofirraa ittisuun ni danda'ama. Dhukkuba kana akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya? Dhukkuba nama baay'ee fixu kana ofirraa ittisuun ni danda'ama akka nama hin qabne. Innis inni jalqaba qulqullina naannoo eeguu, qulqullina harka ofii eeggachuu, tamboo xuuxuu dhiisuu isaan kun ofirraa ittisuudhaaf malli nuyi itti fayyadamnudha jechuudha. Tamboo xuuxuu dhiisuu, harka qulqullina harka ofii sirriitti eeggachuu fi qulqullina naannoo sirriitti eeggachuun dhukkuba kana ittisuun ni danda'ama jechuudha.
Dhukkuba kana akkaataa salphaa ta'etti yaaluun ni danda'ama. Innis antibiotics yookaan immoo infectioniidhaa fi qorichoota kennamaniin yaaluun ni danda'ama. Akkasumas dhukkubni kun gara sadarkaa gara biraatti ce'eera yoo ta'e akkaataa hakiimni itti arge sanatti yaala garaagaraa hamma oksijiinii fudhachuutti hamma ciisanii yaalamuutti ga'uun ni danda'ama. Garuu dhukkuba kana fayyisuun ni danda'ama. Dhukkuba kanarraa yaalamuun sirriitti ni danda'ama. Dhukkuba kana mallattoo isaa yoo ofirratti argine yaala ga'aa argachuu akka qabnu asumaan dhaamsachuu barbaada jechuudha. Inni lammaffaan stroke kan jennu yookaan sammuu keenya dhiiga gara isaatti yaa'u ga'aa yeroo dhabu poor blood flow to the brain resulting brain cell death jedhuuni. Kunis sammuun keenya dhiiga gara isaatti yaa'u sirriitti gaafa dhabu seelonni sammuu keenyaa ni du'u. Kunis nama 28,000 nama 320 waggaa tokko keessatti ajjeesaa jechuudha. Dhukkubni kun dhukkubni strookiidha. Du'a jiran persentii 4.7 walii galatti lakkaa'ee jechuudha. Kunis hammam guddaa akka ta'e arguu dandeenya. Dhukkubni kun gosa lama ischemic yookaan hemorrhagic ittiin jedhu. Lamaanuu sammuu keenya keessatti akkuma sila jennee dhiigni akka sirriitti sammuu keenya keessatti yaa'ee dalagaasaa isa sirrii akka hin hojjenne godhanii sammuun keenya waan inni hojjetu sirriitti akka hin hojjenne dhukkuba godhudha jechuudha strookiin kun. Hemorrhagicis ta'e ischemicus ta'e jechuudha. Hemorrhagic jechuun baay'een isaa dhiibbaa dhiigaatiin kan dhufu. Innis sammuu keenya keessatti dhiigni dhangala'uudhaani dhiigni dhangala'e kun immoo rakkoolee sammuu garaagaraa geessisaa jechuudha. Seeliin sammuu keenyaa sirriitti akka hin hojjenne gartokkoon qaama namaa akka laamsha'u kan godhu dhukkuba akkasiiti jechuudha. Akka dhukkubni kun uumamuuf yookaan immoo dhukkuba kana akka qabaannuuf ga'ee guddaa kan taphatu inni jalqabaa dhukkuba dhiibbaa dhiigaati. Dhukkubni dhiibbaa dhiigaa sirriitti yaala ga'aa hin argatu yoo ta'e hin argamu yoo ta'e yeroodhaan yaala bira ga'amee dhiibbaan dhiigaa keenya hin sirraa'u yoo ta'e dhiibbaan dhiigaa namni tokko qabaachuu qabu inni systolic ittiin jennu 90 hamma 140 ta'uu qaba. Inni diastolic jennu 60 hamma 90 ta'uu qaba. Dhiibbaan dhiigaa keenya sanarra ol darbee jennaan dhukkuba kanaaf nu saaxiluu danda'a jechuudha. Stroke kan jennu dhiibbaan dhiigaa kun ol ba'ee sammuu keenya keessatti dhiigni dhangala'ee sammuun keenya akka sirriitti hin dalagne kan godhu jechuudha. Inni lammaffaan tamboo fi wanta tamboo fakkaatu xuuxu. Tamboo xuuxuu shiishaa ta'uu danda'a. Wantoota xuuxaman garaagaraa xuuxuun dhukkuba kanaaf akka nu qabuuf ga'ee guddaa taphachuu danda'a jechuudha. Inni gara biraan furdina garmaleeti. Furdina garmalee kan jennu namni tokko furdina isaa body mass index kan jennuun ofii madaaluu danda'a. Kana jechuun maal jechuudha? Dheerinni keenyaa fi kiiloon nuun qabnu wal madaalaa ta'uutu irra jira jechuudha. Kanaaf body mass index yeroo hundumaa hojjetachuu ilaallachuu dheerinni keenyaa fi furdinni keenya kiiloon keenya wal simataadhamu kan jedhu ilaalamuu qabaachuudha. Furdina garmalee furdina kana iddoo garaagaraatti hiruun hin danda'ama. Obesity jedhuuni overweight, obese, morbidly obese ittiin jedhu. Kanaaf dhibee kanaan kan nu ga'uu danda'u furdina garmalee ta'uu ni danda'a jechuudha. Inni gara biraan dhibee sukkaaraati. Dhibeen sukkaaraa sirriitti yaalamu yoo ta'e yaala ga'aa argatee sukkaarri keenya control yookaan immoo to'annoo jala hin galfamu taanaan ammas dhibee stroke jennu kanaan nu ga'uu danda'a jechuudha. Dhibeen strookii kun mallattoolee akkam akkamii argisiisa? Mallattooleen argisiisu keessaa qaamni gartokkeen laamsha'uu, arguu dhabuu, haasawuu dadhabuu fi arrabni walxaxuun mallattoolee strookii keessaa warra gurguddaadha jechuudha. Mallattooleen amma ilaalle kun qaamni gartokkeen laamsha'uu, arguu dhabuu, haasawuu dadhabuu fi arrabni walxaxuun kun sa'aatii tokkootii hamma sa'aatii lamaa qofa taa'ee kan badu yoo ta'e transient
iskemiik attack kan jennuunidha jechuudha. Kun maal jechuudha? Milikkita argisiisaa jira jechuudha. Gara strookiitti deemuudhaaf milikkita argisiisaa jira jechuudha. Kanaaf namoonni akkasii yoo jiraatanii maaltu kana fide kan jedhu mana yaalaatti dhufanii ilaalamanii sirriitti beekamuu fi qabaa jechuudha maal akka ta'e. Transient iskemiik attackiin akka milikkita argisiisuu wayiiti jechuudha. Dhukkuba kana ofirraa ittisuun hin danda'ama. Dhukkuba kana karaa inni itti ofirraa ittisnu warra sababa ta'anii sirriitti yaalu, fakkeenyaaf dhiibbaa dhiigaa yaala ga'aa argachuu, yeroodhaan qoricha fudhachuu, dhiibbaan dhiigaa sun hin sirraa'u yoo ta'e yookaan gadi hin bu'u yoo ta'e immoo qoricha barbaachisaa ta'e akka dabalamuuf wanta gochuu qabnu akkaataa jireenya keenyaa sirreessuudhaan exercise yookaan sochii garaagaraa gochuudhaan ispoortii garaagaraa hojjechuudhaan nyaata keenya irratti ashaboo nyaachuu dhiisuudhaan sanaan akka sirraa'uu fi hakiimni gorsa ga'aa akka kennuuf walumaa galatti yaala fudhachuun nurra jiru fudhachuu qabna jechuudha. Kanaaf warra sababa ta'aniif yaala ga'aa argachuun nurra jira. Dhiibbaa dhiigaas haa ta'u, suusii garaagaraa waan akka xuuxuu, sigaaraas fakkaatu kanneen akkas fakkaatanii isaaniin yaala ga'aa argachuudhaan, sukkaara yaala ga'aa argachuudhaan isaaniin sirriitti to'achuu danda'u nurra jira jechuudha. Kan biraan yaala isaati. Yaalli strookiidhaaf godhamu mana yaalaatti yaala barbaachisaa ta'e hundumaa godhamuufii qaba. Kanaaf namni dhukkuba kana fakkaatu yookaan immoo dhukkuba kanaaf sababaalee qabaachuu danda'a jedhamu gara mana yaalaa dhaqee sirriitti yaalamuun nurra jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo yeroo muraasa booddee walitti deebina. Nu waliin tura. Egaan daawwattoota keenya boqonnaa booddee walitti deebineerra. Nimooniyaa yookaan daranyoo sombaa walii wajjin ilaalleerra. Nimooniyaa yookaan daranyoon sombaa kun lakkoofsa tokkoffaa irratti namoota akka du'anii fi gahee guddaa taphatudha. Lammaffaa irratti stroke kan jennu ilaalleerra. Sadaffaan maqaan isaa yeroo baay'ee kan dhahamu garuu eeggannoon ammayyuu baay'ee kan hafuu fi HIV AIDS kan jennu innis du'a parsantii 8.3 akka inni fudhatudha. Yeroo argannoo isaatii asitti hanga 2014 jechuudha. Namoota miliyoona 39 dhukkuba ajjeesedha jechuudha HIV'n. Kunis biyyoota mudhii Saharaa gadiitti parsantii baay'ee isaa akka inni fudhatedha. Miliyoona 39 hamma ammaatti dhukkuba ajjeese kana Itoophiyaatti du'a parsantii 8.3 waggaatti fudhata. Kana jechuun nama 50,000 fi nama 103 waggaa tokko keessatti dhukkuba ajjeesu jedhamee kaa'ame jechuudha. Dhukkubni kun karaan ittiin daddarbu karaalee adda addaa akka inni qabu hundi keenya beekna. Karaan ittiin darbu inni guddaa fi inni jalqabaadha. Walquunnamtii saalaa eeggannoo hin qabne akka ta'edha. Walquunnamtii saalaa eeggannoo hin qabne jechuun namni tokko nama baay'ee wajjin yookaan immoo walquunnamtii saalaa karaa naachuraalii yookaan waaqayyo kenne ala gochuun kan anal oral jennu walquunnamtii saalaa sanaan parsantii baay'eensaa akka daddarbu saayinsiin yookaan qorannooleen garaagaraa ni argisiisu jechuudha. Kan biraan meeshaalee qara qabanii infekshinii daddabarsuu danda'anii kan akka lilmoo marfee ittiin mana yaalaatti fayyadamnu. Kan biraan parsantii adda addaa kan fudhatu kan hojjettoota fayyaa ta'uu danda'a, namootatu gargaaranii itti darbu, mother to child transmission yookaan haadharraa gara mucaatti karaan ittiin daddarbu ta'a jechuudha. Garuu parsantii baay'ee isaa kan qabatu walquunnamtii saalaa eeggannoo hin qabne yookaan immoo walquunnamtii saalaa karaa malee yookaan naachuraalii hin kennamne gochuu akka ta'e qorannooleen baay'een ni kaa'u jechuudha. Yeroo jalqabaa fi dhukkubni kun akka nama qabeeni mallattoo hin argisiisu. Mallattooleen
yeroo waggoota muraasaaf argisiisuu dhiisuu danda'a akka nama fayyaatti jiraachuu danda'a garuu vaayirasii kana of keessatti qabannee jiraachuun ni danda'ama jechuudha. Yeroo dheeraa booda dhukkubni kun namni dhukkuba kan biraa akka hin dandamannee fi seelii dhiiga adii keenyaa baay'ee fixuu danda'a. Kanaaf dhukkuboota akka TB, qufaa garaagaraa, upper respiratory tract infection kan jennu, kaansarii garaagaraa, tumor kan jennuuni, weight yookaan immoo ulfaatina qaamaa garmalee hir'isuu, dhukkuboota jiran baay'ee isaanii kan dandammii white blood celliin namoonni ofirraa dandamatan baay'ee isaa ofirraa dandamachuu dhiisuudhaan dhuma irratti AIDS kan jennu mallattoo sana argisiisaa jechuudha. Ofiisaatii HIV human immune virus kan jennu kuni dhukkuba miti vaayirasiidha. Vaayirasiin kun garuu seelii dhiigaa adii fixa. Seelii dhiigaa adii ergii fixeeti gara dhukkuba dandamachuu dadhabuutti deemna jechuudha. Malli ittiin ofirraa ittisanii karaa baay'ee miidiyaalee garaagaraatiin ni himama. Maloonni ittiin ofirraa ittisanii inni jalqabaaf inni guddaa safe sex kan nuti ittiin jennudha. Dhiirri tokko dubartii tokko qofaa wajjin of murteessee jiraachuu akka qabudha. Maloonni garaagaraa hin kaa'amuu, kondomii fayyadamuu, karaa garaagaraatiin wantoonni kaa'amanii parsantii 100 keessaa 100 namarraa hin ittisani. Parsantii garaagaraa haa qabaatan iyyuuti malee parsantii isaan ittiin namarraa namatti darbuu danda'an jira jechuudha. Safe sex yookaan dhiirri tokko dubartii tokko wajjin walitti murtaa'ee kan godhamu 100 keessaa 100 namarraa ittisuudhaa fi karaan kaa'amedha. Karaa Waaqayyoo jaallatus isa kana jechuudha. Yaala qaba. Yaala dhibba ittiin ofirraa fayyisan namni ittiin fayyu hin jiru. Garuu yaalli amma kaa'amee fi qoricha fudhachuudhaan umurii dheeressuu hin danda'ama. White blood cell yookaan immoo seeliin dhiiga adii keenya garmalee nyaatamee gara AIDSitti akka hin jijjiiramnee fi dhukkubni antiretroviral therapy ittiin jennu ART ittiin jennu yeroo ammaatti kennamaa jira. Namoonni baay'een garuu dhukkuba kanaaf saaxila ba'aa jiru utuu qoricha kana hin fudhatin. Tokkoffaa qoratamuun akka nurra jiru. Namni kamiyyuu qoratamuu akka qabu. Ergi qoratamee positive yookaan negative ta'ee positive namoonni ta'an yaala barbaachisaa ta'ee fudhachuu akka qabanii qoricha ART jedhamu kana saalfii tokko malee fudhachuu akka qabanii ergaa dabarsa. Namoonni namoota akkasii fi eeggannoo barbaachisaa ta'ee gochuu akka qabnu. Karaan ittiin daddarbu beeku. Karaan ittiin daddarbu keessaa karaalee nun sila jennedha. Namoonni dhukkuba HIV qabaniif immoo eeggannoo nun gochuu qabnu tuttuquudhaan yookaan wajjin taa'uudhaan, wajjin nyaachuudhaan, wajjin dhuguudhaan dhukkubni HIV hin darbu. Kanaaf saayikooloojii yookaan immoo sammuu isaaniif eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha. Namoota akkasii yoo beekne gara mana qorichaatti finnee yaala barbaachisaa ta'e akka isaan argatanii fi deeggarsa barbaachisaa gochuun nurra jira jechuudha. Kanaaf dhukkuba HIV irraa of eeguu fi du'a parsantii 8.3 kana ittisuudhaa fi biyyi keenya wantoota baay'ee hojjettee jirti. Karaa ittisaa jedhamee wanti baay'een galee jira. Garuu karaan nun ofirraa ittisnu inni guddaan akka sira jennee of eeggannoodhaan jiraachuu dubartiin tokko dhiira tokko wajjin dhiirri tokko dubartii tokko wajjin of murteessee jiraachuudhaan safe sex kan jennuun ofirraa ittisuu hin danda'ama. Sana gochuu akka qabnu ergaa dabarsa. Kan biraan inni arfaffaarra jiru dhukkuba teessisaa yookaan immoo diarrheal disease kan jennudha. Dhukkuba garaa kaasaa teessisaa akkas jennaan afaan Oromoodhaani du'a parsantii 6.87 fudhata. Kana jechuun namoota 41,000 fi 287 fi sababa du'aa ta'a jechuudha waggaa tokko keessatti diarrheal disease kan jennu. Rakkoo qulqullina dhabuutiin dhufa. Qulqullina dhabuu gaafa jennu qulqullina naannoo dhabuudhaanii, qulqullina bishaanii, qulqullina nyaataa, qulqullina dhuunfaa dhabuudhaanii rakkoo dhufudha. Rakkoon kun jechuudha. Rakkoon dhibee kanaaf furmaanni kan ta'u
dhuunfaatti qulqullina qabaachuudhaan mootummaan wanta hojjechuu qabu qulqullina bishaanii gochuu qabu akka godhuuf dhiibbaa garaagaraa gochuudhaan yeroo dhiyootti argineerra outbreaking garaagaraa diarrheal disease yookaan dhukkuba teessisaa yookaan immoo dhukkuba garaa kaasaa jennu kanaaf yeroo dhiyootti naannoo karaa bahaa kana namoonni baay'een ittiin akka miidhaman argineerra. Dhukkuba kanaaf sababa guddaa kan ta'u bishaanii fi nyaatadha. Bishaan contaminated ta'e yookaan immoo dhukkuba sana fiduudhaaf potentially kan jiranii isaaniin gara ofiitti fudhachuu dhuguu nyaachuudhaan dhufa achi booddee namarraa namatti qulqullina dhuunfaa eeggachuu dhabuudhaan harkaan gaafa wal qabnu walirraa daddarbuu danda'a. Dhukkubni kun ijoollee umurii isaanii waggaa 15 gadi ta'anii isaan akkasirrattidha kan inni yeroo baay'ee wanta karaa du'aatiin isaan geessisu gara du'aatiin isaan geessisu jechuudha. Dhukkubni kun yaalamuu danda'a. Dhukkubni diarrheal disease yookaan immoo dhukkubni garaa kaasaa kun yaala ga'aa ni qabaata. Akkaataa dhukkuba kana maaltu fide, baakteeriyaa akkamii fide, vaayirasii akkamii fide inni ergi ilaalamee booddee akkaataa garaagaraatiin yaalamuu ni danda'a. Kanaaf dhukkuba garaa kaasaa kamiyyuu gara mana yaalaatti deemnee yaala ga'aa akka argannuuf ammas dhaamsa dabarsaa jechuudha. Dhukkubni garaa kaasaan dhukkuba salphaatti ilaalamuu qabu miti. Ijoolleefis ta'ee nama guddaaf daa'ima reefu dhalatteefis ta'ee saafelootaafis ta'ee namoota gurguddaafis akka salphaatti kan ilaalamu miti. Persentii baay'ee nama ajjeesuudhaan biyya keenya keessatti kan beekamudha jechuudha. Karaa kanaa qulqullina bishaan qulqulluu akka argannuuf naannoon keenya qulqulluu akka ta'aniif namoota yookaan immoo qaamolee barbaachisaa ta'an dhiibbaa guddaa irratti gochuu qabna jechuudha. Uummanni kana ofiisaatiin kaka'umsa ga'aa argate. Dhukkubii shanaffaan nuyi ilaallu nyaata madaalamaa dhabuudha. Persentii 4.75 yookaan nama 28,000 nama 560 waggaa tokko keessatti ajjeesa biyya keenya keessatti dhukkubni nyaata madaalamaa dhabu. Nyaata madaalamaa dhabuu gaafa jennu biyyoota guddatan keessatti nyaati madaalamaan isaan nyaata madaalamaa dhaban gaafa jennu garmalee nyaachuudhaan dhibeewwan dhufanidha. Biyya keenya keessatti persentii muraasa qabata. Persentii baay'ee xinnoo kan jedhamu garmalee nyaachuudhaan. Garmalee nyaachuu jechuun nyaata ammauntii yookaan immoo ga'aa ol nyaachuu. Nyaati nuun nyaannu nyaata qibaatii kan jennu zayita garaagaraa of keessaa qaban, koolesteroolii baay'ee of keessaa qaban itti fayyadamu kan dhufuudha. Kun persentii xinnoo qabata. Garuu biyya keenya keessatti nyaata madaalamaa dhabuu gaafa jennu persentii guddaa kan qabatu namni waanuma nyaatuu dhabuudhaan du'i garaagaraa ni argama jechuudha. Kanaaf du'a kanaaf nyaata madaalamaa dhabuudhaan du'a dhufuu fi hundumti keenya wal harka qabannee namoota nyaata dhabanii gargaaruu akka qabnu ta'es namoonni gara nyaata ga'aa argachuutti dhufuu akka qabanii fi namoonni nu ilaallatu akka irratti hojjennu dhaamsa dabarsa. Kana jechuun persentii guddaadha. Nama baay'eetu nyaata madaalamaa dhabuudhaan du'aa jira jechuudha. Inni ittaanu du'a namootaatii fi sababa guddaa kan ta'u balaa tiraafikaati. Balaan tiraafikaa road traffic accident kan jennuun nama 15,000 fi 15 waggaa tokko keessatti ajjeesa. Namoota kanarra lakkoofsi isaanii baay'ee ta'an immoo qaama ofii dhabuu sanaan ni ga'a jechuudha balaan tiraafikaa. Biyyi keenya Itoophiyaan addunyaa keessatti 12ffaa irratti kaa'amti. Balaa tiraafikaa guddaa qabaachuudhaan jechuudha. Balaa tiraafikaa kana keessatti ga'ee adda addaa taphachuun ni danda'ama. Ga'ee nuun taphannu warri konkolaachisnu konkolaataa konkolaachisuudhaaf karaa seera qabeessa laayisens yookaan immoo eeyyama konkolaachisummaa fudhachuu akka qabnu. Namoonni lafa eeyyama konkolaachisummaa jiran immoo sirriitti
namoota sirriitti danda'anii fi akka kennuu qaban. Namoonni akkasiin godhan yoo ta'e du'i isaa bor nuufi waan ta'eef qaama barbaachisaa ta'etti himanii namni tokko eeyyama konkolaachisummaa sirrii hin qabu yoo ta'e akka inni beekamee tarkaanfiin irratti fudhatamu gochuun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee abaluu eeyyama konkolaachisummaa sirriin taane qaba jenna garuu hin dubbannu hin ilaallu. Sanaaf bor kan nun ajjeesu kan nutti dhufu karaa irratti kan nutti dhufu nuuni waan ta'eef namoonni qormaata gahaa argatanii akka isaan eeyyama konkolaachisummaa sirrii qabaatan. Kan biraan karaa irra gaafa deemnu karaa irratti fayyadama sirrii fayyadamuu seera tiraafikaa eeguudhaan akka itti fayyadamnu. Kan konkolaachisnus yoo taane seera tiraafikaa eegnee sirriitti konkolaachisuu akka qabnu. Du'a nama tokkoo fi sababa ta'uu akka hin qabne asumaan dhaamsa dabarsuu barbaada. Egaan dhukkuboota garaagaraa kaasnee jirra. Dareenyoo sombaa ilaalleerraa dhukkuba stroke jennu ilaalleerra. HIV ilaalleerraa dhukkuba teessisaa yookaan immoo diarrheal disease dhukkuba garaa kaasaa kan jennuun ilaallee jirra. Dhukkuba nyaata madaalamaa dhabuudhaan du'a dhufu ilaallee jirra. Arfaffaa shanaffaa irratti road traffic accident yookaan balaa tiraafikaa walii wajjin ilaallee jirra. Dhukkuboota yookaan immoo sababa du'aatiif sababa du'aa kan ta'an warra armaan olitti ilaalle dhibeewwan ilaalle kuni baay'een isaanii yaalamuudhaan akka namni hin duune godhamuu kan danda'anidha. Baay'een isaanii of eeggannoo jireenyaatiin of eeggachuudhaan seera eeguudhaan namni akka hin duunee fi sababa akka isaan hin taane sirreessuu kan dandeenyudha. Fakkeenyaaf nimooniyaa yookaan dareenyoo sombaa kan fudhanne qufaa namni qabu tokko sirriitti gara mana yaalaa dhufee yaalameenaan du'a namaatiif sababa ta'uu akka hin dandeenye qorannooleen garaagaraa ni kaa'u jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamu har'a waa'ee umurii namaa yookaan umurii namaa kan gabaabsan baay'ee isaanii walii wajjin ilaallee jirra. Biyya keenya keessatti maal akka fakkaatan walii wajjin ilaalleerra. Ammas boqonnaa yeroo muraasa fudhannee walitti deebina. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Boqonnaa keenya irraa deebineerra daawwattoota keenya. Egaan waa'ee umurii namaa ilaalleerra. Biyya keenya keessatti umurii namaa kan gabaabsan yookaan umurii namaa fi du'aaf sababa kan ta'an dhukkubootaa fi sababoota garaagaraa walii wajjin ilaalleerra. Gorsawwan barbaachisoo ta'anii waliigalatti dhukkuboonni kun sababa akka isaan hin taaneef yookaan dhukkuboonni garaagaraa hafan jiru biyya keenya keessatti sababa kan ta'anii du'a namaatii fi iddoo guddaa kan qabanii yookaan immoo sababa guddaa kan ta'anii isaaniin ofirraa ittisuudhaaf yookaan umuriin keenya akka dheeratu gochuudhaaf gorsawwan barbaachisoo ta'an tokko lama waliin jennu. Inni jalqabaa yaala qofaadhaaf mana qorichaa dhaquun dogoggora guddaadha. Namni tokko yaala qofaadhaaf utuu hin taane medical check-up yoo xinnaate waggaatti ala lama medical check-up of ilaalchisuun fayyaa ofii ilaaluun dhiibbaa dhiigaa ofii ilaaluun sukkaarra ofii akkam akka ta'aa jiru ilaaluun ergi dhukkubfannee booddee utuu hin taane dhukkubii utuu nurratti hin dhufin medical check-up kan jennu yoo xinnaate waggaatti ala lama hakiima ilaaluun hakiima dubbisuun barbaachisaa akka ta'e qorannooleen garaagaraa as ba'an nutti himu. Kan biraan dhukkuba kan nutti fakkaate na dhukkube jennee kan ilaalluuf gara mana yaalaa dhaqanii mana yaalaatti yaala ga'aa argachuun barbaachisaa akka ta'e. Dhukkubootaaf karaan ittiin yaala kennan karaan garaagaraa jira biyya keenya keessa. Karaa aadaa yaala garaagaraa laachuun jira. Dhukkuba kam hin fayyisu jedhamanii ilaalamanii
namootas ta'uu spirituals kan jennu gara sana dhaqanii yaala argachuuf yaaluun ni jiraata. Mana kadhannaas haa ta'uu eessas haa ta'uu gara sana dhaqanii yaala argachuuf yaaluun ni jira. Dhaquun gaariidha. Garuu gara mana yaalaa dhufanii ilaalamanii dhukkuba ofiif fayyina ga'aa argachuu, dhukkuba ofiif qoricha ga'aa argachuun barbaachisaadha. Keessumaa iddoo tokko tokkotti kadhannaadhaan fayyuu yookaan immoo mana nama ogeessa ta'ee tokko dhaqanii fayyuudhaaf iddoo tokko dhaqanii fayyiteettaa galii akkas ta'ee taateettaa bakka kana booddeen fudhatiin qoricha kee jedhamanii deebi'uun ni jiraata. Wanti nuyi amannu tokko jira. Macaafni qulqulluunis kan nutti himu. Kan fayyisu maqaan Yesuus dhukkuba kamiyyuu fayyisuu ni danda'a. Maqaa Yesuusii alatti immoo ogummaan kenname tokko jira. Ogummaa fayyaa. Eessas kan kenne Waaqayyoodha. Namoonni itti fayyadamaniif qoricha argataniif Waaqayyoo ogummaa sanaa namootaaf kenneera. Ogummaa sana namoonni ofii isaaniitiin fidan yookaan waaqa tolfamaa tokkorraa fidan utuu hin taane Waaqayyootu isaaniif kenne waan ta'eef isaan bira dhaqanii yaala argachuun barbaachisaadha. Kadhannaadhaan yookaan immoo maqaan Yesuus si fayyiseera deemii yookaan immoo fayyiteetta yoo ta'e gaafa mana yaalaa dhaqan hakiima bira doktara bira gaafa dhaqanii dhukkubni sun fayyeera. Kanaaf wanta hakiima baqannuuf fakkeenyaaf HIV irraa fayyiteetta, dhukkuba sukkaaraa irraa fayyiteetta, dhukkuba kamirraayyuu biyya lafaa kanarratti namarra jiraachuu danda'u namatti dhufe kamiyyuu maqaan Yesuus yoo fayyiseera ta'e hakiima bira gaafa dhaqanis dhukkubi kun fayyeera. Kanaaf hakiima waan baqannuuf hin qabnu. Hakiima biratti hin fayyine yoo ta'e konfirmii kan nu godhu hakiimadha. Kan fayyisu dhuguma kadhannaan fayyisuu danda'a. Maqaan Yesuus dhukkuba kamittiyyuu dawwee kamittiyyuu fayyisuu danda'a. Garuu gara mana yaalaa yookaan hakiima tokko bira gaafa dhannu dhukkubi sun negeetiivii ta'ee argamuu qaba. Negeetiivii hin taane taanaan hin fayyine. Maaliif hin fayyine? Namicha si fayyiseera yookaan immoo deemii jedhetu humni keessan dabarre jechuudha. Kanaaf gara mana yaalaa dhaqnee of yaalchisuun qoricha keenya gatuu dura mana yaalaatti negeetiivii ta'eeramoo hin taane dhukkuba kanarraa fayyeeramoo hin fayyine jedhnee of ilaaluun barbaachisaa akka ta'e isiniif eera. Egaan umuriin namaa iddoo jalqaba ilaalle macaafa faarfannaa boqonnaa 90 lakkoofsa 10 irratti waggaa 70 yoo baay'ate waggaa 80 jedhee Museen kadhannaa isaa keessatti macaafa faarfannaa irratti kaa'eera. Egaan umurii namaa warroonni ilaalle waggaa dheeraa jiraachuudhaan biyyoonni beekamanii waggaa sana baay'een dabarre 80 tuqaa 5 tuqaa 6 naannoo sana. Egaan umurii nun lafa kana irratti qabnu waggaa 80 yoo baay'ee jiraanne waggaa 80 nun qabnu. Egaan waggaa nun lafa kana irratti qabnu waggaa 80 yoo baay'ate waggaa 80 nun jiraannu inniyyuu gidiraa fi dhiphinaa akka inni qabu ni ilaalla. Gidiraaf dhiphinni inni qabu keessaa dhukkuboota garaagaraas walii wajjin ilaallee jirra. Har'a gara dhumaatti waan jechuu barbaadu macaafni qulqulluun umurii nun lafa kanarra jiraannu akka libsuu ijaatti fudhata. Libsuu ijaan wanti ilaalamu microsecond akka jedhamutti jechuudha. Waggaa 80 nun qabnu kuni 70 nun qabnu kuni akka libsuu ijaatti ilaalama. Libsuu ijaa jechuun microsecondiidha. So libsuu ijaatti waggaa 70 waaqni ilaalu samiin ilaalu kuni umurii hammamii qabaa jennee ilaaluun nu barbaachisaa jechuudha. Umurii ni qabu kuni kan bara baraa yookaan immoo umurii infinitii yookaan dhuma hin qabne akka ta'e macaafni qulqulluun iddoo garaagaraatti nuu ka'a.
umurii infinitii ta'ee yookaan immoo umurii lakkoofsa hin qabne kana jiraachuun ni danda'ama moo hin danda'amu? Namni jiraachuu hin danda'a? 80 booddee achumaan hafa? Lakki. Umurii infinitii yookaan immoo lakkoofsa hin qabne kana jiraachuun ni danda'ama. Akkaataan itti jiraatan iyyuu gidiraaf dhiphinaan utuu hin taane mucaa Waaqayyoo ta'uudhaan Waaqayyoo wajjin jiraachuudhaan namni tokko umurii isaa guutuu infinitii jiraachuu ni danda'a. Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti namni Yesuusin yoo amane aboon mucummaa akka kennamuuf namni mucaa ta'e tokko immoo barabaraan jiraachuu akka danda'u Waaqayyoo wajjin ta'uu akka danda'u Waaqayyoo wajjin barabaraan jiraachuu akka inni aboo mirgatu hin taane aboo akka inni qabu nu barsiisa. Tasalonqee isa duraa boqonnaa 4:17 irrattis yeroo hundumaa Gooftaa bira in jiraannaa. Kanaaf warra du'aniif hin yaaddeenaa isaan hin ka'uu. Ka'aniiti nun immoo Gooftaa simannaa. Isaa wajjin bara baraan in jiraannaa jedhee ka'a. Kanaaf dhala namaatiif bara baraan jiraachuun akka danda'amu macaafni qulqulluun nutti hima. Bara baraan jiraachuudhaaf garuu kiraateeriyaan tokko jira. Innis Iyesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu ofii godhanii fudhachuudha. Namni Iyesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu ofii godhee fudhate anaaf jettee duute, anaaf jettee dhiphatte, anaaf jettee fannifamte, anaaf jettee duute, anaaf jettee gadi buute si'oolitti, anaan immoo du'aa na kaasuu fi du'aa kaate jedhee Iyesuusin kan amane namni hundinuu jireenya bara baraa jiraachuu akka inni danda'u macaafni qulqulluun macaafaa olii kan jireenya namaatiif bu'uura ta'ee nu barsiisa. Kanaaf Iyesuus Kiristoositti yoo amantan dhaggeeffattoota koo bara baraan jiraachuu akkasiin dandeessan bara baraan jireenya jiraatamuu danda'u isa akka libsuu ijaa amma baduutu hin taane umurii keessan guutuu faarfachaa isaa wajjin Waaqayyoo wajjin taatanii maatii Waaqayyoo taatanii mucaa Waaqayyoo taatanii Waaqayyoo wajjin mootanii Iyesuus wajjin mootanii bara baraan jiraachuu akka dandeessaniif ergaa isiniif dabarsuun barbaada. Egaan daawwattoota keenyaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin amantanii bara baraan jiraachuudhaaf Waaqayyoo wajjin taatanii umurii lakkoofsa hin qabne infinity ittiin jenne jiraachuudhaaf kan murteessitan waldaa naannoo keessan jiru kan wangeela lallabu bira dhaqaatii qalbii diddiirradhaa isaanii wajjin ta'aa isaanis niif kadhatu. Amma Waaqayyoon argadheera Gooftaa Yesuus Kiristoosiin amaneera jireenya koo isatti kennadheera jedhaatii isaaf harka akka laattan obboloota keessan waldoolii garaagaraa keessa jiran naannoo keessan kan jiran isaanii wajjin ta'a isiniif kadhatu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yeroo waliin qabaattan hundumaaf eebbifamaa.